Waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa laalchisee ibsa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatiif kenne laalchisuudhaan Eertiraan karaa ministeera odeeffannoo isiitiin deebii kennite qabdii bal'ina oduutiin dhiyeessina. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin hoogganaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii hoogganaa daandii xiyyaara Ugaandaa taasisuu fi jaale. Pireezidaantiin Ugaandaa kun hoogganaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee maaliif filate bal'ina oduutiin kan dhiyeessinu ta'a. Ameerikaan eega Iraaniin waliigaltee niikularaa haa dhaabnu jechuudhaan Iraan Ameerikaa diddeen booda doonii waraanaa guddicha Iraanitti dhiyeessite. Iraan ammoo doonii waraanaa kana dirooniin hordofaa turte. Ta'ullee garuu Ameerikaan doonii Iraan tana dhohitee caccabsite. Amma immoo Iraan eega Ameerikaan doonii isii caccabsiteen booda mariif qophii ta'utu dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaa fi salaamanni keenya bakka jirtan maratti na dhaqqabu. Anneen amma isinitti himne hanga footoo oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Waldhabdeen Eertiraadhaa fi Itoophiyaa jidduu jirtu dhimma hulaa galaana diimaa qofa ja'amee haa yaadamu malee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa ibsa paarlaamaa biyyattiitiif kenneen waldhabdeen Eertiraa fi Itoophiyaa dhimma buufata galaana diimaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqii taasisaa jirtu qofaa miti jechuudhaan Eertiraa fi Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif kan wal dhaban yeroo lola kaabaa TPLF wajjin ture san ta'uu paarlaamaa irratti ibsa kanneen dubbatetti jira. Dr. Abiy jalqabbiin waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo ibsu waraana naannoo Tigraay waggaa lama duraatiin raayyaan ittisa Itoophiyaa magaalaa Shiree erga to'atee booda waraanni Eertiraa kana hordofanii manneen dhuunfaatii fi appaartaamoota diiguu eegaluudhaan walitti dhufeenya biyyoota lameenii akka hammeessan ibse. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Aksum to'ate qaamota gama Eertiraatiin dhufaniin ajjechaan jumlaa dargaggoota irratti raawwatamaa turuu hime. Haalli kun ammoo daran waldhabdee keenya hammeesse jechuudhaan jalqabbii waldhabdee Itoophiyaadhaa fi Eertiraa ibsati jira. Dr. Abiy akka himetti yeroo san waraanni Shaabiyaa raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uun nagaa kabachiisa jennee biyya seensifne magaalota akka Adawaa fi Addagiraat keessatti saamichaa fi warshaa qorichaa dabalatee warshaalee kan barbadeessuu isaanii waldhabdee teenyaaf sababa ta'e jechuudhaan dubbate. Kana malees muummichi ministeeraa Dr. Abiy dhimma waraana Eertiraa kana dhaabsisuuf jennee ministeera dhimma alaa duraanii obbo Gadduu Andargaachoo yeroo lama gara Eertiraatti ergamuu isaa ibsuudhaan yeroo san Eertiraan dhimma san dhiisuu didde jechuudhaan waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa achirraa akka haate ibsatee jira. Haasawa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jalqabbii waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa laalchisuun dubbate kana hordofuudhaan ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal gahee waraana Eertiraa laalchisee ibsi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataa keessatti kannan dhugaarraa fagaate jechuudhaan himannaan ammaatu mootummaan Itoophiyaa dhiyeessituun ejjennoo mataa isaa kan kanaan dura dubbatee waliin kan wal faalleessuu jechuudhaan dubbate. Ibsi ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy kana cimsee kan balaaleffate ministeerri biyya Eertiraa kun obbo Yemaanee Gabra Masqal hooggantoonni paartii badhaadhinaa fi qondaaltonni waraanaa olaanoon yeroo waraana kaabaa booda waraana Eertiraa yeroo dheeraaf faarsuudhaan meediyaalee kabajaa mootummaa badhaasaa turuus ibsatee jira. Haa ta'uuti malee himannaan amma dhiyaatte tun dhugaa seenaa kana kanaaltu hoggaa ta'u haasawni muummicha ministeera kaammaa kun haasawa ilaalcha uummataa jallisuuf kaayyeeffatee jechuudhaan ibse. Kana malees ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun akka jedhutti ibsi muummichi ministeera amma kenne kun buufata galaana irratti hundaa'uun ajandaa waraana Eertiraa irratti jalqabuuf haala mijeessuuf sababa kan ta'u jechuudhaan ibse. Kana malees dubbii muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawa isaa keessatti waa'ee tulluu Goolan akka fakkeenyatti fayyadamuun haasawa fi deebii hoggaa kennu Goolan jechuun bakkeewwan tarsiimoo waraana Sooriyaa tan duraan qabamte amma garuu lafti tun Sooriyaa jalaa baatee yeroo ammaa to'annoo Israa'el jala jirti. Kanaaf ammoo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy haasawa isaa keessatti Goolan kaasee akka fakkeenyaa godhachuun isaa gabaabumatti yaada buufanni galaana diimaa keenya haja'u kana keekuu jechuudhaan karaa salphaa Eertiraa irratti lola labsuu jechuudhaan dubbii muummicha ministeera Itoophiyaa tana balaaleffatee jira. Himannaan Itoophiyaan Eertiraan finciltoota deeggaraa jirti jettee dhiyeessiteef Eertiraan karaa qondaala ministeera biyya kanaatti yeroo ibsitu Itoophiyaan waraana eegaluuf sababoota kaanii kan barbaadaa jirti jechuudhaan deebii kennite. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin Ugaandaa keessatti rakkoo bulchiinsaa fi tasgabbii hojii sarara daandii xiyyaaraa isa mudateef furmaata waaraa kaa'uuf hojii gaggeessaa olaanaa daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaaraa Ugaandaa gochuuf muuduuf akka deemu gabaasni Naayil Poostii guyyaa irraa gurraan 4 bara 2026 baasee mul'ise.
Ji'oota dabran keessatti daandiin xiyyaara Ugaandaa rakkoo bulchiinsaa badaa hojiirra oolmaa daldalaa dadhabaa fi wallabdee hooggansaa keessa seenee turu gabaasni kun kan mul'ise yoo ta'u pirezidaantiin Ugaandaa Yuwerii Museveniin ji'a dabre qorannoon bal'aan akka gaggeeffamu ajajuu isaatiin hojii gaggeessituu olaantuu daandii xiyyaara Ugaandaa Jeneferii Baamatuukii aangorraa kaasuudhaan hooggansa daandii xiyyaara biyyaalessaa kana jijjiiruuf tarkaanfii fudhate nama Itoophiyaa obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii kana godhuuf murteessuun dhaga'ame. Hojii gaggeessaan olaanaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqee daandii xiyyaara Ugaandaa akka hoogganuuf pirezidaantichi yaada dhiyeessan rakkoo daandii xiyyaara kanaaf furmaata haaraa barbaaduu akka ta'etti kan fudhate ta'uun ibsame. Tarkaanfiin tun daandii xiyyaara Ugaandaa keessatti hooggansa bal'aan deebisee kan kaa'amu akka ta'e kan agarsiisu yoo ta'u gareen hoogganaa haaraa daandii xiyyaaraa qormaata daldalaa fi bulchiinsaa keessa dabree jiru qajeelchuu akka danda'u pirezidaantichi abdii qabu ibsuun gabaafame. Hoogganaan daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqeen bara 2004 hanga bara 2011tti Itoophiyaadhaaf hooggansa olaanaa ta'uun tajaajilaa kan ture yoo ta'u boodarraa immoo dura taa'aa boordii dhaabbatichaa ta'uun tajaajilaa turuun ni yaadatama. Obbo Girmaa Waaqee kun Itoophiyaatti yeroo hooggansarra turetti daandiin qilleensa Itoophiyaa bal'inaan fooyyeensa hojiitii fi bu'aa olaanaa galmeessuun akka daandii xiyyaara Itoophiyaatti Afrikaa irraa daandiin xiyyaara Itoophiyaa adda durummaan akka mul'atu nama taasise ta'uun ibsame. Pirezidaantiin Ugaandaa kunilleen obbo Girmaa Waaqee muuduuf yaaduun isaa fedhii mootummaan Ugaandaa hooggansa aviyeeshinii Afrikaa keessatti muuxannoo fi milkaa'ina qaburraa fayyadamuuf qabu kan agarsiisu ta'uun ibsame. Ameerikaan doonii Iraan tan xiyyaara fe'umsaa isii galaana Arabaa keessatti sodaachisaa turte kuffisuu dubbii himaan waraana Ameerikaa beeksise. Dooniin Iraan tun xiyyaara waraanaa guddaa USS Abraham Lincoln jedhamuun xiyyaara waraanaa dho'isaa F-35 jedhamuun kan kuffifamte ta'u dubbii himaan ajajaa jiddu galeessa Ameerikaa Kaapteen Tim Hawkins himeeti jira. Dubbii himaan kun tarkaanfiin ifittisuu kibxata dabree fudhatameen dooniin xiyyaara fe'umsaatii fi hojjettoota isaa eeguuf akka ta'e dubbatee jira. Drooniin kaayyoon isaa ifa hin taane yeroo droonii waraana Ameerikaa qarqara galaana Iraan irraa gara maayilii 500 yookaan kiiloomeetira 805 fagaattee barraa turtetti dubbii himaan kun ajajaa jiddu galeessa Ameerikaatiin rukutamtee barbadaa'u ibse. Taatee kanaan hojjettoonni yookaan qabeenyi Ameerikaa tokkolleen akka hin miidhamin ibseeti jira. Taateen kun kan mudate yeroo naannicha keessatti wallabdeen Ameerikaatii fi Iraan jidduutti uumame dabalaa jirutti yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan sagantaa niikuleerii to'achuuf walii galtee irratti mari'achuu baannaan tarkaanfii haleellaa akka isii eeggatu dubbateetti ture. Dirooniin Iraan erga kufteen booda Fox News wajjin gaaffii deebii kan taasise ministeerri pireesii White House Karooliin Leeviitti mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamtu dhuma torbee kanaatti beellamni adeemsarra jiraachuu ibseeti jira. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa USS Abraham Lincoln irraa dhufe diroonii Iraan kana maqaan isaa Shahaad 139 jedhamuun moggaafame eega kuffiseen booda dubbiin Ameerikaa jajjabduu taanaan hoogganaan olaanaa Iraan Ali Khameneiin marii fi marabbaaf hayyamamaa ta'uun ibsameeti jira. Dirooniin tun haala gaammii qabuun doonii waraanaa fi hojjettoota isiitti dhiyaatte jedhamuun kan haleelamte yoo ta'u dooniiwwan eegdota warraaqsa Iraan doonii daldalaa alaabaa Ameerikaa qabdu Strait of Hormuz keessatti qabachuuf yaaluu isaanii konsentam beeksisee jira. Ibsi gama Iraaniin kenname akka jirutti ammoo dooniin Ameerikaa tun dachee Iraan sarbuu beessuudhaan dooniin tun naannoo san gadhiiftee akka baatu akeekkachiisaniiti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp edda galgala White House miidiyaaleef ibsa kanneen Ameerikaan yeroo ammaan tana Iraan waliin mari'achaa jiraachuu ibsuudhaan mariin tun eessatti akka gaggeeffamtu kan ibsin ta'uu isaati. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp amma dura Ameerikaan dhaabbilee niikuleeraa Iraan haleeluu yaadachiisuudhaan Ali Khameneiin haleellaan akkasii akka irra deebitu waan hin barbaanneef marii hayyamamaa ta'uu isaa dubbateeti jira. Ergamaan addaa Ameerikaa Steve Witkoff Iraan waliin mari'achaa akka jiran himuudhaan iddoo marii kanaa Omaanii fi Turkii jidduutti kan taasifamu ta'uu ibse garuu ammoo Iraan mariin tun Omaan keessatti akka taasifamtu barbaaddi jechuun dubbate. Mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamtu tun jimmata kana walii galtee irra ni ga'amtii jedhamee eegama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.